oduu addaa qabanneesniif dhiyaanneeti jirra. Harargee ta'ana mi'eessoo fi aanaa gumbii Bordoddee keessatti bonnii fi jireenyi akka malee qaala'uu irraa kan ka'e namaa fi beeyladoonni rakkoo hamtuu keessa jiru jechuun dubbatan. Meeshaaleen bu'uuraa jireenyaa fi olaanaa hundinuu guyyaa guyyaan dabalaa deemaa jiran. Roorroon daangaa darbite Gujii aanaa Booree ganda Gumbisaa deebisaatti waraanni duguuggaa fi saamicha irratti bobba'ee godina Gujii keessatti akka kanaan qabeenya qonnaan bulaa barbadeessaa jiran jiraattonni achirra dubbatan. Maree haala yeroo irratti uummata Oromoo cufaa waliin boru jechuun kibxata caamsaa 24/2022 sa'aatii 9 akka lakkoofsa Impaayera Itoophiyaatti sagantaan marii haala yeroo Oromiyaa irratti hawaasa Oromoo cufaa waliin karaa toora Zoom taasisuuf beelamte waan jirtuuf hunduu akka irratti argamtan kabajaan isin beeksifna. Egaa sagantaan nuti hamma qabannee isiniif dhiyaanne kana hamma sagantaa biraa qabannee walitti deebinutti nagaatti nuuf tura isin jenna.